Akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii galanni waaqayyoof haa ta'u ani nagaa kooti an Fayyisaa Hayiluutti qubee akkaadaamirraa viidiyoo kana irratti kan turte ilaallu herreega kutaa kurnaffaa yuunitii sadaffaa exponential function and logarithm kan jedhu paartii sadaffaadha. Viidiyoo keenya paartii jalqabaatti waa'ee definition of exponent, laws of exponent, zero exponent akkasuma immoo negative exponent kan jedhu walitti ilaaluun keenya ni yaadatama. Viidiyoo kana irratti immoo laws for integer exponent, the rational exponent and the irrational exponent kan jedhu kan walitti ilaallu ta'a. Egaa warreen YouTube channel keenyaatiif haaraa taatan subscribe gochuudhaatiin maatii ta'an isiniin jedha. Akkasuma immoo warreen isin tolee irraatii barachaa jirtan immoo jechuudha like share gochuudhaatiin hiriyoota keessan bira akka gahu nu deeggaraa nu cina dhaabbadhaan isiniin jedha. Akkasuma immoo warreen fuula Telegram channel irratti nu hordofuu barbaaddanii @qubee akkaadaamii jettanii bifa kanaatiin yoo search gootan jechuudha bifa salphaatiin Telegram channel keenya join gochuu ni dandeessu. Telegram channel keenya irratti PDFiiwwan garaagaraa akkasuma immoo nootiiwwan nuti irraatii barsiifnu jechuudha argachuu ni dandeessu jechuudha bifa PDFiitiin. Egaa mee kallattiidhumaatiin gara video keenya guyyaa har'aa kanatti adarbu. Okay, meegaa amma laws for integer exponent kan jedhu irraa ta'an. Video keenya darbe irratti yoo yaadattu ta'ee law 5 keenya ture. Law number 1 2 3 4 5 jennee jechuudha. Isaaniin eenyuudhaaf ture kan nuti define goone gaafa exponentiin keenya yookaan immoo n fi m jechuudha. Gaafa isaan natural number ta'an ture. Video kana irratti immoo gaafa isaan integer number ta'an goonaa jechuudha. Amma gaa law satan irratti natural number haa jennu iyyuu mala jechuudha. Yoo exponentoonni suni integer number ta'an jechuudha ammas lawun sun hin jijjiiramu jechuudha. Kanaaf iyyuu law sana integer exponent irratti illee maal gochuu dandeenya jechuudha apply gochuu dandeenya jechuudha. Asirratti maal jedha for real numbers a and b and integer numbers m and n the following laws of exponent is hold true nuun jedhe asirratti jechuudha. Law of exponent isaan kuni maal jechuudha apply ta'uu jechuudha. Eenyu irratti illee integer exponent gaafa ta'u illee jechuudha. Fakkeenyaaf law 1 irratti maal jennee ture a raised to m times a raised to n is equals to a raised to m plus n dhaan yoo beeziin isaanii wal fakkaate beezii isaanii tokko fudhanneetu paawar isaanii maal gonanne walitti idaanaa inni ture. Gaafa exponentiin keenya natural number ta'u jechuudha viidiyoo keenya darbe irratti. Asirratti immoo gaafa exponentiin keenya integer number ta'uus rakkina hin qabu jechaa jira jechuudha iddoo kanatti. Inni kun maal jedhama law of multiplication of powers of the same base jennaan jechuudha. Inni kan biraan law 2nis law 3nis law 4nis law 5nis akkuma kanaadha jechuudha. Law 2 irratti fakkeenyaaf a raised to n over a raised to m gaafa ta'u jechuudha. Beeziin isaanii wal fakkaate beezii isaanii tokko fudhanneetu exponent isaanii maal godhanne walirraatii hir'isnaanne. Kanaaf iddoo kanatti a raised to n minus m ta'a jechuudha iddoon kun. Bifa kanaatiin jechuudha. Inni kun immoo maal jedhama law of division of power of the same base jennaan jechuudha. Law 3nis, law 4nis, law 5nis integer exponentidhaatiif ni hojjetaa jechuudha. Meesa kana fakkeenyaatiin haa ilaallu. Asirratti maal jedhee simplify the exponential expression using laws of exponent nuun jedhe. Law of exponent fayyadamiiti isaan kana simplify godhi nuun jedhe. Eerra kan jiru kana haa ilaallu. X raised to negative 3 times x raised to 4 nuun jedhe asirratti. Amma beeziin keenya wal fakkaataadha. Kunis x dha, kunis x dha. Kanaaf iyyuu law of exponent waan fayyadamne jechuudha. Maal goona? Beezii isaa tokko fudhannaa qixxeetaa jennee jechuudha. X fudhanna jechuudha. Sana booda exponent isaa maal goona? Walitti idaanaa jechuudha. Raised to negative 3 plus 4 goona jechuudha. Qixxeetaa meeqa ta'a? X raised to 1 ta'a jechuudha. Ishii kana jechuun immoo x ta'a jechuudha salphaadhumatti. Biirra kan jiru immoo tolaallee 2 raised to 5 divided by 2 raised to 7 nuun jedhe miti. Kana jechuun immoo law isa lammaffaarra jiru otoo fayyadamne jechuudha. Beeziin isaa wal fakkaataadha waan ta'eef inni kun beezii isaa tokko fudhanneetu exponent isaa immoo walirraatii hir'isnaanne. Kanaaf iyyuu 5 minus 7 ta'a jechuudha. Is equals to 2 raised to negative 2 argannaa jechuudha. Inni kan biraan siirra kan jiru kan ammoo tolaalle jechuudha qixxeetaa inni. Asirratti beeziin keenya 3dha. Asittis immoo beeziin keenya 3dha. Kanaaf iyyuu beeziin isaanii wal fakkaataadha jechuudha. Beeziin isaanii yeroo wal fakkaatu immoo law isa lammaffaarra jiru sana fayyadamne jechuudha. Beezii keenya tokko fudhanne paawar isaa maal godhanne walirraatii hir'isnaanne. Kanaaf iyyuu 3 raised to negative 5 minus jenneetu minus 3 goona jechuudha. Ishii kana irraatii hir'isna waan ta'eef. Qixxeetaa maal ta'a kuni 3 raised to negative 5 minus gaafa ta'u iddoo kanatti plus ta'a plus 3 ta'a jechuudha.
is equals to 3 negative 5 plus 3 gaafa jennu immoo negative 2 taati jechuudha. Sana booda ishii kana immoo otoo negative exponent fayyadamnee simplify goone maal taati 1 over 3 square taati jechuudha. Kun immoo qixxeeta 1 over 9 argannaa jechuudha salphaadhumatti. Bifa kanaatiin simplify gochuu ni dandeessu jechuudha ishee siirra jirtu kanammoo. Okay, diirra kan jiru kanammoo ilaallu. Negative 2x times 4y the whole square noon jedhe. Amma asirratti law isa arfaffaarra jiru fayyadamne jechuudha. Maal gochuu dandeenya? Ishii kanaa fi ishii kana kophaa kophaatti square gochuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun negative 2x the whole square times jennee immoo 4y the whole square jechuu dandeenya. Ishii kana jechuun koo baay'isuu jechuu kooti. Sana booda negative 2x the whole square kan jedhu kana immoo ammas lawudhuma arfaffaa sana fayyadamne akkasitti barreessuu dandeenya. Negative 2 square times x square jennee jechuudha. Times jennee immoo ishii kanas bifuma kanaatiin jechuudha. Kana jechuun 4 square times y square jennee jechuudha. Sana booda ishii kana jechuun immoo negative 2 square gaafa goonu meeqa taati? 4 taati. Kana jechuun negative 2 si'a 2 baay'isii jechuudha ofiidhuma isaatiin. Times jenneetu x the whole square jechuun meeqa taati? X square dhuma taati. Times jennee iddoo kanatti jechuudha. 4 square gaafa jennu immoo meeqadha? 16 taati. Maaliif 4 baay'isu 4dha waan ta'eedhaatiif jechuudha. Sana booda times y square akkuma jirutti fudhannaa jechuudha. Sana booda iddoo kanatti 4 baay'isuu 16 gaafa jennu lakkoofsatti gaafa baay'isnu jechuudha. Meeqa arganna? 64 arganna. Sana booda x squarein akkuma jirutti jira, y squareinis akkuma jirutti jira jechuudha. Diirra kan jiru kana bifa kanaatiin simplify gochuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan irra kan jiru kana immoo otoo ilaalle jechuudha. X raised to negative 3 times x raised to negative 2 jedhe. Amma asirratti akkuma argitan kana beeziin isaanii wal fakkaataadha. Kunis x dha, kunis x dha jechuudha. Yeroo akkas ta'u maal goonanne beezii isaanii tokko fudhanneetu exponent isaanii immoo walitti daananne. Kanaafiyyuu x raised to negative 3 plus jenneetu negative 2 goonaa jechuudha. Kana jechuun x raised to negative 3 minus 2 taati jechuudha. Maaliifii positive times negative gaafa negative ta'a waan ta'eef. Qixxeetaa maal ta'a? X raised to negative 5 argannaa jechuudha salphaadhumatti. F irra kan jiru kana immoo tolaallee maal jedha? 4y the whole square times 8y raised to negative 3 nuun jedhe. Amma mee jalqaba irratti 4y raised to 2 yookaan immoo 4y square kan jedhu kana law arfaffaar isa jiru fayyadamne bifa kanaatiin irra deebi'ee abarreessu. Kana jechuun 4 square times y square jedhee jechuudha. Law arfaffaar isa jiru fayyadame. Times jedhee akkuma kana immoo ishii kanas akkasuma godha. Kana jechuun 8 raised to negative 3 times y raised to negative 3 ta'a jechuudha. Sana booda 4 square jechuun maal taati? 16 taati. Times y square akkuma jirutti jira. Times 8 raised to negative 3 kan jedhu immoo negative exponent isa paartii jalqabaa keessatti baranne irratti hundoofne immoo jechuudha. Akkamitti barreessuu dandeenya? 1 over 8 raised to 3 jennee barreessuun ni danda'ama jechuudha. Times jenneetu y raised to negative 3 kan jedhus immoo negative exponent fayyadamne definition isaa jechuu godha. Y 1 over y cube jennee barreessuun ni danda'ama jechuudha. Okay. Sana booda iddoo kanatti 16 yookaan immoo 16 jechuun maal jechuudha? 2 raised to 4 jechuudha. Times y square taati. Isheen irra keessa jechuudha. Divided by jennee warra jala kana immoo finna isitti barreessuu dandeenya. Sana booda 8 cube kanaa fi y cube kana immoo finna irratti barreessuu dandeenya jechuudha. Garuu iddoo kanatti 8 jechuun maal jechuudha? 2 cube jechuudha. Sana booda poweriin inni alaa immoo akkuma jirutti jira jechuudha. Exponent keessa isheen kun times jennee y cube kana akkasitti barreessu. Sana booda ishii kana jechuun qixxeetaa maal taati? 2 raised to 4 divided by isheen kun immoo maal taati? 2 cube times cube gaafa jennu qixxeetaa meeqa ta'a? 2 raised to 9 taati. Power ishii walitti baay'isna waan ta'eef jechuudha. Law sadaffaa fayyadamne. Times jennee iddoo kanatti immoo y square divided by y cube otoo hin jedhe jechuudha. Bifa kanaatiin. Sana booda ishii kanas ta'ee ishii kanas jechuudha. Law isa shanaffaarra jiru fayyadamee akkamitti barreessuun nan danda'a. Iddoo kanatti akkuma argitan kanasinii 2 raised to 4 over 2 raised to 9 dha. Beeziin keenya maadha? Wal fakkaataadha. Lamaan isaanii 2 dha waan ta'eef. Sana booda beezii isaanii tokko fudhannee exponent isaanii maal gochuu dandeenya? Walirraatti hir'isuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafiyyuu 2 raised to 4 minus 9 jennaa jechuudha. Times jenneetu y jennee immoo
ishii kanas akkasuma goonaa jechuudha. Beezii isaa y fudhanna paaworii isaa immoo walirraati hir'isna jechuudha. 2 minus 3 ta'a jechuudha. Sana booda z equals to jettanii 2 raised to 4 minus 9 jechuun maal jechuudha? 2 raised to negative 5 jechuudha. Times y jennetu 2 minus 3 jechuun immoo meeqadha? Negative 1 ta'a jechuudha. Sana booda ishii kana immoo negative exponent fayyadamne bifa kanaatiin barreessuu ni dandeenya. 1 over 2 raised to 5 times 1 over y jennee jechuudha. Raised to 1 jechuu dandeenya yoo barbaanne. Sana booda ishii kana akkasitti barreessuu ni danda'a. 1 over 2 raised to 5 jechuun meeqa taati? 32 taati. Maaliif 2 raised to 5 jechuun lama kana si'a 5 mataa isaatiin irra deddeebi'iiti baay'isii jechuudha. Kana jechuun immoo qixxeetaa meeqa arganna? 32 arganna jechuudha akka itti baay'isan. Times jennetu gadda kanatti 1 over y raised to 1 jechuun immoo 1 over y ta'a jechuudha. Kun immoo qixxeetaa maal jechuudha? 1 over 32 y argannaa jechuudha dhuma irratti. Kanaafiyyuu f irra kan jirtu kun gaafa simplify goonu kana taati jechuudha. 1 over 32 y ta'a jechuudha. Okay. Mema immoo g irra kan jiru kana immoo alaallu. 2 raised to t times 2 raised to 3t times 2 raised to 2t nuun jedhe. Asirratti amma isa kana law waan fayyadamtanii salphisuu ni dandeessu jechuudha. Maaliif beeziin keenya wal fakkaataadha. Sana booda maal goona jechuudha amma law waan fayyadamne 2 raised to jenneetu t plus 3t plus 2t goona jechuudha. Qixxeetaa maal godhanna 2 raised to t plus 3t jechuun 4t ta'a plus 2t gaafa jennu immoo 6t taati jechuudha. Bifa kanaati. Kaa'uu ni dandeessu jechuudha. Isa h irra jiru kanaa fi isa i irra jiru kana ofii keessaniitii hojjedha. Ani immoo mee m irra kan jiru kana immoo isiniif hojjedha. M irra kan jiru kun maal jedha? 2 raised to negative 3 times b raised to 2 jedheeti ammas paaworii negative lamaa godhe jechuudha. Isa kana law arfaffaa irra jiru fayyadamnee haa hojjennume. Jalqaba irratti negative 2 kana jechuudha. Kanaaf kanatti paaworii goone haa qoqqoonnuti jechuudha. Kana jechuun 2 times a raised to negative 3 jenneeti paaworii negative lamaa irra keenya jechuudha. Times jennee immoo b raised to 2 goone akka kanaatti barreessinaa jechuudha. Law arfaffaa fayyadamne. Okay, ammas immoo ishii kanaatiifis ammas law arfaffaa sana irra deebinee apply haa goonu. Kana jechuun 2 dhaa fi a raised to negative 3 tti gargaraa qoodu. Kana jechuun maal jechuudha? 2 raised to negative 2 ta'eeti times jenneetu immoo a raised to negative 3 jenne paaworii negative lamaa irra keenya jechuudha. Times jenneetu ishee kana jechuun maal jechuudha? b raised to negative 4 dha jechuudha. Isa kana immoo law sadaffaa fayyadamne jechuudha. Maaliif gaafa kanatti nu kennamu exponent isa maal gonan walitti baay'isnaa inni waan ta'eef. Sana booda 2 raised to negative 2 kan jedhu kana irratti jechuudha. Otoo negative exponent definition finne irratti apply goone maal ta'a? 1 over 2 raised to 2 taati jechuudha. Times jenneetu ishii kana immoo law sadaffaa gaafa finne irratti apply goonu maal taati? a raised to negative 3 times negative 2 gaafa jennu positive 6 taate jechuudha. Sana booda times jenneetu immoo b raised to negative 4 ta'a jechuudha. Sana booda 1 over 2 square jechuun maal jechuudha? 1 over 4 jechuudha. Times a raised to 6 times b raised to negative 4. Iddoo kanatti kun times qaba. Sana booda ishii kana sadan ishii gaafa walitti baay'isnu maal taati? a raised to 6 b raised to negative 4 divided by 4 ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin salphisuu ni dandeessu jechuudha. Tarii ishii kana bifa kanaatiinis barreessuu ni dandeessu. a raised to 6 divided by 4 times b raised to positive 4 jettanii jechuudha. Kana jechuun b raised to negative 4 kan jedhu kana negative exponent definition irratti apply gootanii 1 over b raised to 4 ta'a waan ta'eef jechuudha. Okay. N irra kan jiru kana ofii keessaniitii hojjedha. Ani immoo O irra kan jiru kana isiniif hojjedha. M raised to negative 5 times N raised to 2 over N raised to negative 2 times M raised to 6 jedheeti the whole immoo maal godhe raised to negative 2 taa'ee jechuudha. Amma isa kana mee jalqaba irratti ishii keessaa kana haa salphisu. Kana jechuun ishii keessaa kana rearrange godheeti haa barreessu jechuu barbaadetan. Kana jechuun m raised to negative 5 jedheeti divided by m raised to 6 jedhee jechuudha. Ishii kana wal faana. Times jedhee immoo n raised to 2 divided by n raised to negative 2 jedhee jechuudha. Sana booda inni alaa akkuma jirutti jira negative 2 keenya jechuudha. Sana booda otoo ishii keessaa kana qofaatti m raised to negative 5 fi m raised to 6 kanaa fi
n raised to 2 dhaa fi n raised to negative 2 kana irratti jechuudha. Law lammaffaarra kan jiru sun apply godhe. Kana jechuun beeziin isaanii wal fakkaata yoo ta'e beezii isaanii tokko fudhadhuuti paaworii isaanii maal godhe walirraati hir'isii jedha waan ta'eef. Sana booda inni ala akkuma jirutti jira. M raised to negative 5 over m raised to 6 kan jedhu kun akkam ta'a jechuudha. M raised to negative 5 minus 6 ta'a jechuudha. Times jennetu iddoo kanatti n raised to 2 sana booda ishiin kun immoo maal taati? Onnaa ol dabartu pilaasii taati jechuudha bifa kanaati. Raised to negative 2 ta'a jechuudha. Okay. Sana booda m raised to negative 5 minus 6 jechuun maal jechuudha? M raised to negative 11 jechuudha. Times n raised to 4 ta'a jechuudha inni kun immoo raised to negative 2. Okay. Sana booda law arfaffaa mootoo finnee kanarratti apply goone jechuudha. Maal ta'a? M raised to negative 11 jedheeti ammas paaworii negative 2 ta'a jechuudha. Times jennee immoo n raised to 4 jennee paaworii negative 2 irra keenya jechuudha bifa kanaati. Sana booda law isa sadaffaarra jiru immoo yeroo fayyadamnu yookaan immoo nafinni kanarratti apply goonu maal ta'a? M raised to positive 22 taate jechuudha. Negative 11 times negative 2 waan ta'uudhaati. Times jenneetu immoo n raised to 4 times negative 2 ta'a jechuudha. Negative 8 ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin kaa'uu ni dandeessu jechuudha. Yookaan immoo kana yeroo salphifnu bifa kana ta'a jechuudha. Amma immoo rational exponent kan jedhu immoo haalaallu. Waa'ee rational exponent otoo ilaalin jechuudha. Jalqaba irratti rational number jechuun yookaan immoo kiwiidhaatiin kan bakka buusnu sun maal jechuu akka ta'e walitti ilaallu. Rational number jechuun bifa a over b dhaatiin lakkoofsa barreeffamuu danda'udha. Miti kana jechuun immoo asirratti a fi b ni it is an element of integer number ta'e b is different from 0 kan ta'e irratti jechuudha. Lakkoofsi kamiyyuu bifa a over b dhaatiin barreeffamuu danda'e a fi b immoo integer number ta'anii b different from 0 yoo ta'e jechuudha. It is a rational number jennaan jechuudha. Isa kana kutaa 9 boqonnaa lammaffaa keessatti walitti ilaaluun keenya ni yaadatama. Okay, asirratti gaa maal jedha? Extend the definition of exponents even further to include irrational numbers. Video keenya part 1 irratti maal jennee ture? Exponent kan nuti define goone warra natural number ta'aniifidha. Silammoo akkamitti define goone exponent warra integer number ta'aniidhaatiif jechuudha. Amma immoo rational number include haa goonuti jechuudha. Yookaan immoo bal'isnee jechuudha. Bifa a over b dhaatiin kan barreeffamuu danda'aniidhaatiin jechuudha. Okay. Mee asirratti for example define powers like a raised to 1 over 2 kan jedhu jechuudha. 1 over 2 kan jennu kun it is a rational number waan ta'eedhaatiif jechuudha. Mee asirratti consider 9 raised to 1 over 2 kan jedhu kana consider haa goonuti jechuudha. Kuni maal ta'a? Yookaan immoo 9 raised to 1 over 2 jechuun maal jechuudha kan jedhu jechuudha. Mee asirratti 9 raised to 1 over 2 kan jedhu kana qixxeetaa a dha jedheetii haa ka'u. Kana jechuun some value a naa kenna jedheetii jechuu barbaadetan. Kana booda mee karaa lachuu kana square haa godhuuti. Kana jennaan jedhu 9 raised to 1 over 2 kan jedhu kana jechuudha. Square an godha. Karaa kanas immoo a square an taayisaa jechuudha. Sana booda ishii kana law sadaffaarra kan jiru fayyadamni bifa kanaatiin barreessuu ni dandeenya. Irra deebinee jechuudha. 1 over 2 times 2 jenne jechuudha. Is equals to a square ta'a jechuudha. Iddoo kanatti 2 kuni 2 kana ni balleessa miti. Sana booda dhumarratti maal arganna? 9 is equals to a square arganna jechuudha. Asirratti gaamma 9 is equals to a square jechuun value a kana jechuun gaafa square goonu qixxeeta 9 kan nu kennu jechuudha miti. Asirratti immoo value a kuni 2 argachuu dandeenya. There are two numbers whose square is 9. Square isaa 9 kan ta'u lakkoofsa 2tu jira. Kana jechuun value a kuni lakkoofsa 2 ta'uu danda'a jechuudha. They are 3 and negative 3. Sadii fi negative 3 ta'uu danda'u jechuudha. Garuu asirratti value a kuni 2 haa ta'u iyyuu malee jechuudha. A is equals to 3 dhaatii fi A is equals to negative 3 haa ta'u iyyuu malee jechuudha. A is equals to negative 3 kan jedhu kana hin fudhannu. Sababiin isaa maaliifidha? Iddoo kanatti kuni coefficient of 9 kun jechuudha. It is positive 1 waan ta'eef jechuudha. Positive yoo ta'e positive masaa fudhanna. Yoo negative ta'e immoo negative masaa fudhanna waan ta'eef jechuudha. Okay. Sana booda isa kanarratti hundoofne jechuudha. We define 9 raised to 1 over 2 to be the positive square root of 9 dha jenneeti deebisnaa jechuudha iddoo kanatti.
9 raised to 1 over 2 jechuun it is a positive square root of 9 dha jechuudha. That is 3 dha jechuudha iddoo kanatti. So amma gaa isa kanarra dhaabanne akkamitti define gochuu dandeenya jechuudha. Isa iddoo kanatti kaane kana a raised to 1 over 2 kan jedhu kana jechuudha. We define a raised to 1 over 2 as the non-negative number that yields a. Non-negative number ta'e a kan nuu kennu yeroo maal goonu when squared nuun jedhe gaafa square goonu kan a nuu kennudha jenneeti yaannaa jechuudha. Thus 9 raised to 1 over 2 kuni qixxeetaa meeqa jechuudha? 3 dha jechuudha. 3 kana gaafa square goonu maal kenna? 9 nuu kenna waan ta'eedhaatiif jechuudha. Asitti negaatiiva isaa dhiisnee jechuudha. Mee amma immoo akkuma isa ammaa kanatti jechuudha amma immoo rational exponent kan biraa consider haa goonuuti. For example, let to define powers like a raised to 1 over 3 kan jedhu kana define gochuudhaatiif immoo let's consider 8 raised to 1 over 3 kan jedhu kana consider haa goonu. Akkuma isa amma a raised to 1 over 2 irratti hojjenne isa kanas immoo mee qixxeetaa a dha jenneeti haa kaanu. Kana jechuun 8 raised to 1 over 3 is equals to a dha jedheeti haa ka'u jechuudha. Sana booda karaa lachuu cube haa godhuuti. Karaa kanas cube haa godhuuti. Karaa kanas immoo cube haa godhuuti jechuudha. Sana booda gaa isa kana law isa sadaffaarra jiru fayyadamne gaafa salphisnu jechuudha. Kun qixxeetaa meeqa taati? 8 taati. Is equals to a cube taati jechuudha isheen kun immoo. Kana jechuun maal jechuudha? A kana yeroo si'a 3 mataa isaatiin deddeebisnee baay'isnu qixxeetaa 8 argannaa jechuudha. Kana jechuun vaaliyuun A keenya qixxeetaa meeqa ta'a jechuudha? Poozitiiva 2 ta'a jechuudha. Asirratti amma vaaliyuu kan biraa hin qabnu. Kan cube yeroo ta'u 8 nuu kennu jechuudha. Innis eenyu qofaadha? A is equals to 2 qofaa argannaa jechuudha asirratti. Okay, mee amma immoo kan biraa consideraa goonuuti. Negative 27 raised to 1 over 3 kan jedhu kana. Mee isa kanas qixxeetaa b dha jedheeti immoo consideraa godhu. Sana booda karaa lachuu cube haa goonuuti jechuudha. Asirratti karaa kanas cube haa godhu. Sana booda ishee kana gaafa law isa lammaffaarra jiru apply irratti goonu jechuudha. Qixxeetaa meeqa arganna? Negative 27 is equals to b cube ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? B kana gaafa mataa isaatiin si'a 3 deddeebinee baay'isnu negaatiiva meeqa nuu kenna? 27 nuu kennaadha. Kan akkas ta'u immoo gatiin B keenya qixxeetaa negaatiiva 3 yoo ta'e qofaadha jechuudha. Vaaliyuu kan biraa hin qabnu. Amma gaa asirratti maal hubattu? Iddoo kanatti yoo inni 8 yookaan immoo vaaliyuun A kun jechuudha. Yoo poozitiiva ta'e gatiin A keenyas poozitiiva ta'a. Yeroo iddoo kanatti 3 ta'u jechuudha. Yookaan immoo 1 over 3 gaafa ta'u jechuudha. Yoo immoo vaaliyuun A keenya kun negaatiiva yoo ta'e bifa kanaatiin jechuudha. Kan nuti argannu qixxeetaa negaatiivadha jechuudha. Kanaafiyyuu yoo iddoon kun poozitiiva ta'e poozitiivuma isaa fudhanna. Yoo immoo negaatiiva ta'e immoo negaatiivuma isaa fudhanna jechuudha. Akkasa 1 over 2 irratti deebii lamaan argannu jechuudha. As keessatti deebiinuma tokko tokkodha. Asirratti a is equals to 2 qofaadha. Asitti immoo b is equals to negative 3 qofaadha jechuudha. Okay, isa kanarra dhaabannee egaa amma maal define gochuu dandeenya? Thus we define a raised to 1 over 3 called the cube root of a kan jedhamu jechuudha. A raised to 1 over 3 jechuun called cube root of a jechuudha. As the quantity that yields a when cubed. Kana jechuun isa kana gaafa cube goonu qixxeetaa maal nuu kenna? Beezii ishee kana nuu kenna jechuudha. A ishee jennu kana. Kana jechuun akkuma isaa silaa a raised to 1 over 2 keessatti jechuudha. Gaafa square goonu kan a nuu kennudha jenne miti. A raised to 1 over 2 jechuun. Asirrattis immoo gaa a raised to 1 over 3 jechuun cube root of a kan jennu jechuudha. Keessa beekanuudhaatini the quantity that yields a when cubed jechuudha. Gaafa isa kana cube goonu kan maal nuu kennudha jechuudha. A nuu kennudha jechuudha vaaliyuunsa. Fakkeenyaatiif 8 raised to 1 over 3 gaafa jennu gaafa cube goonu 8 kan nuu kennu jechuudha miti vaaliyuu wanta kana. Inni immoo meeqa dhanne 2 dha jenne. Kanaafiyyuu 8 raised to 1 over 3 jechuun 2 ta'a jechuudha. Yookaan immoo cube root of 8 is equals to 2 ta'a jechuudha. Okay, amma gaa isaan kana lamaan irra dhaabanne seera tokko define gochuu dandeenya jechuudha. Innis immoo maala? If A is a positive, A isheen kun positive number yoo taate, then A raised to 1 over n is defined to be positive number. A keenya positive number ta'e jechuudha. A raised to 1 over n jechuun egaa it is a positive number ta'eeti whose n's power is equal to A kan ta'u jechuudha. Kana jechuun ishee kana power isaa gaafa n's goonu yookaan immoo power isaa yookaan exponent isaa gaafa n goonu jechuudha kan A nuu kennudha jechuudha jechuudha inni kun. Okay. This number is called
the n's root of a jenneeti dubbisuu dandeenya. Kana a raised to 1 over n kan jedhu kana jechuudha. N's root jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. N's root of a jennee. And it is sometimes written as bifa kanaatiinis barreessuun ni danda'ama jechuudha. Isheen kuni 1 over n ishee jenne sana jechuudha. N immoo beezii keenyadha jechuudha. Bifa kanaatiin barreessuun ni danda'ama jechuudha. Kun gaafa dubbifnu n's root of a jenneeti dubbisuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaatiif vaaliyuun n keenya too 3 ta'ee bifa kanaatiin miti kan inni barreeffamu. Bifa kanaatiin jechuudha. Kana jechuun cube root of a ta'a jechuudha. Otoo fakkeenyaaf bifa kanaatiin immoo barreeffame otoo vaaliyuun n keenya 4 ta'ee jechuudha. Fourth root of a jenneeti dubbisnaa jechuudha. Okay, inni kan biraan immoo iddoo kanatti maal jedha? If n is even iddoo kanatti jechuudha. A raised to 1 over n kan jedhu kana keessatti n even yoo ta'e and a is negative yoo ta'e vaaliyuun a isheen kun immoo negative yoo taate jechuudha. A raised to 1 over n cannot be defined because raising any number to an even number power result in a positive number jedha. Kana jechuun vaaliyuun n keenya kun even number ta'e a keenya immoo negative yoo ta'e himna akka kana yookaan immoo expression akka kanaa maalidha jedha? Undefined dha yookaan immoo cannot be defined. Meeshaa kana fakkeenyaatiin sanitti agarsiisu vaaliyuun a keenya negative 4 dha jedhee tajaajila. Maaliif a keenya negative dha jennee waan kaanidha. Sana booda negative 4 jenneeti vaaliyuun n keenya immoo even dha jennee waan ta'eef 2 dha jedhee tajaajila. Sana booda negative 4 raised to 1 over 2 ta'a jechuudha. Sana booda kun qixxeetaa a naa kenna jedhee tajaajila. Sana booda gaamma isa kana square haa godhuuti karaa lachuu jechuudha. Karaa kanas. Sana booda ishii kana gaafa square gootanii gaafa law isa sadaffaarra jiru irratti apply gootan jechuudha asirratti. Kana qixxeetaa meeqa argatta? Negative 4 is equals to a square nuun jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Gaafa a kana mataanuma isaatiin si'a 2 baay'isnu jechuudha. Qixxeetaa meeqa nu kenna jechaadha? Negative 4 kenna jechaadha. Lakkoofsi akkas nu kennu immoo hin jiru. Maaliif iddoo kanatti a square jechuun maal jechuudha? A times a jechuudha. Amma a mataa isaatiin gaafa baay'isnu a dhaatiin jechuudha. Fakkeenyaaf vaaliyuun a keenya negative yoo ta'e jechuudha. Negative times negative gaafa jennu positive dhufa. Iddoo kanatti immoo vaaliyuun a keenya otoo positive ammoo ta'e jechuudha. Positive times positive gaafa jennu immoo positive dhufa. Kanaafiyyuu carraan nuti negative argannu hin jiru jechuudha. Kanaafidha kan iddoo kanatti cannot be defined kan inni hin jedhe jechuudha. Because jedhee iddoo kanatti raising any number to an even power result in a positive number kenna waan ta'eedhaati. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti if n is odd vaaliyuun n keenya odd yoo ta'e as keessatti jechuudha. And a is negative yoo ta'e can be defined. Inni kun garuu maala defined ni ta'a jechuudha. Kana sila laallee ture. Fakkeenyaatiif negative 27 raised to 1 over 3 kan jedhu irratti jechuudha. Negative 27 ini negative dha. 3 isheen kun immoo odd dha jechuudha. Isa kana immoo qixxeetaa meeqa fidnee ture? Negative 3 fidnee ture. Kanaaf iyyuu inni kun defined ta'a. It is a negative number whose n's power is equal to a kan ta'udha jechuudha inni kun immoo. Kana egaa bifa kanaatiin yoo ilaalle jechuudha. Iddoo kanatti sila maasiniin jedhetanii ture. A raised to 1 over n kan jedhu kun akkamitti dubbifamanneera? This is the n's root of a dha jenneera. Yookaan immoo it is sometimes written as bifa kanaatiin barreeffamuu ni danda'a jechuudha. Ishii kana immoo yoo barbaanne bifa kanaatti deebisuu ni danda'a. Kana jechuun a raised to 1 over n goone jechuudha. Kuniif kun tokkodha jechuudha. Okay, meeqa amma example immoo walitti ilaallu. Express in the form of a raised to 1 over n and evaluate the following nuun jedhe asirratti. Jalqaba akkamitti ibsinu nuun jedhe a raised to 1 over n dhaatiin ibsinu nuun jedhe. Kana jechuun egaa iddoo kanatti is equals to jenneetu 81 jenne raised to 1 over 4 goonaa jechuudha. Iddoo kanatti 4 kun n keenya bakka bu'aa waan ta'eef. Sababiin isaa maalifidha? Sira maal jennee ture? A raised to 1 over n jechuun is equals to n's root of a dha jenneera waan ta'eef. Sana booda iddoo kanatti n keenya kun 81 dha. N keenya immoo 4 ta'a jechuudha. A kanarra kan jiru. Okay, sana booda immoo mee evaluate moo goonu isuma kana jechuudha. 81 raised to 1 over 4 nuun jedhe. Kana jechuun maal jechuudha? Lakkoofsa wayii gaafa paaworii 4 goonu 81 nuu kennaa jechaa jira. Isa barbaannaa jechuudha. Lakkoofsichis immoo meeqadha yoo jettanii fakkeenyaatiif 3 the power of 4 otoo goone qixxeetaa meeqa nuu kenna? 81 nuu kenna. Kanaafiyyuu inni kun qixxeetaa maal ta'a jechuudha? 3 ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha isinitti fakkaate? Fakkeenyaatiif kana karaa lachuu 1 over 4 dhaatiin toon baay'ise karaa kanas jechuudha. Sana booda 4 kana gaafa balleessu 3 is equals to jennee isheen kun maal taati? 81 raised
1 over 4 ta'a jechuudha kun. Kanaafiyyuu 81 raised to 1 over 4 jechuun meeqa ta'a jechuudha? 3 ta'a jechuudha. Okay, B irra kan jiru immoo ilaallu. Jalqaba irratti A raised to 1 over n dhaatiin barreessina. Kana jechuun A'n keenya 32dha. Raised to jenneetu N'in keenya meeqadha? 5dha jechuudha. Kanaafiyyuu 1 over 5 goonaa jechuudha. Sana booda ishii kana immoo evaluate gochuudhaatii fi maal goona? Yeroo paaworii 5 goonu lakkoofsa wayii jechuudha 32 kan nu kennu barbaannaa jechuudha. Amma asirratti lakkoofsichi meeqadha? 2 ta'a jechuudha asirratti. Sababiin isaa maaliifidha? 2 raised to 5 jechuun qixxeeta 32 nu kenna waan ta'eef jechuudha. Okay, sirra kan jiru kan immoo ilaallu. Cube root of 125 jedha. Kana jechuun A raised to 1 over n dhaatiin gaafa barreessinu maal ta'a? 125 raised to 1 over 3 taatii jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Lakkoofsa wayii gaafa paaworii 3 goonu 125 nu kennaa jechuudha. Isa barbaannaa jechuudha lakkoofsi. Inni immoo meeqadha? 5dha jechuudha asirratti. Maaliif 5 cube gaafa goonu 125 arganna waan ta'eef jechuudha. D irra kan jiru kana immoo ilaallu. Cube root of negative 27 jedha. Kana jechuun gaafa A raised to 1 over n dhaatiin barreessinu A'n keenya negative 27dha. Raised to jenneetu 1 over 3 goonaa jechuudha. Inni kun immoo qixxeetaa meeqa ta'a? Negative 3 ta'a jechuudha. Sababiin isaa maaliifidha? Negative 3 raised to 3 gaafa jennu qixxeeta negative 27 arganna waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan irra kan jiru kana immoo ilaallee negative of jedheeti cube root of negative 1000 jedhe asirratti jechuudha. Kana jechuun gaafa A raised to 1 over n dhaatiin gaafa barreessinu akkam taati? Negative inni alaa kun akkuma jirutti jira. Negative jenneetu 100 raised to 1 over 3 jennaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Lakkoofsa wayii gaafa paaworii 3 goonu 1000 nu kennaa jedhe. Lakkoofsichi immoo meeqadha? 10dha jechuudha. Kanaafiyyuu cube root of 1000 jechuun 10 ta'a jechuudha. Sana booda negative isheen alaa kun immoo akkuma jirtutti jirti. Sana booda negative 10 ta'a jechuudha kun immoo. Isa F irra jiru kana immoo too laallee iddoo kanatti ilaala inni kuni negativeadha. Valuun A keenya jechuudha. Iddoo kanatti immoo kuni 4dha. That is even number'idha jechuudha. Amma gaa asirratti valuun n keenya kun even number ta'e A'n keenya kun immoo negative yoo ta'e kun maal hin ta'uneera? Undefined hin ta'uenne. Kanaafiyyuu kuni cannot be defined jenneeti deebisnaa jechuudha. Okay, isa kana gaa bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti maalidha? The laws of exponents discussed earlier for integral exponents hold true for rational exponents jedha asirratti. Kana dura rule of exponent walitti ilaallee ture miti yookaan immoo lawwan exponent 5 walitti ilaallee ture jechuudha. Eenyudhaatiif? Tokko integer'idhaatiif, natural number'idhaatiif walitti ilaaluun keenya yadatama. Sana booda lawwan sun jechuudha yookaan immoo seeronni suni rational exponent keessattis maal ta'u? Dhugaa ta'uu jechuudha yookaan immoo hold true yookaan immoo apply gochuu dandeenya jechuudha rational exponent keessatti. Fakkeenyaatiif lawwan kantu jenne A raised to m times A raised to n jechuun A raised to m plus n goonaa jennetti ilaalle ture. Integral exponent keessatti jechuudha yookaan immoo integer exponent keessatti. Asirrattis immoo gaa valuun m kunii fi valuun n kun yoo rational number ta'es lawun kuni ni hojjetaa jechuudha. Mee fakkeenyaatiin sinitti agarsiisu. Simplify jedheetu 2 raised to 1 over 2 times 4 raised to 4 over 3 nuun jedhe. Mee isa kana jalqaba irratti 4 kan jedhu kana bifa biraatiin barreessu. 4 jechuun maal jechuudha? Is equals to 2 square jechuudha. Sana booda 4 kana kanaatiin bakka buusu. Kana jechuun maal ta'a jechuudha? 2 raised to 1 over 2 times 4 jechuun kana dhaanneerra. 2 raised to 2 jenneeti paaworii 4 over 3 immoo galchinaa jechuudha. Sana booda ishii kana immoo lawu isa sadaffaarra jiru apply irratti gooni maal ta'a? 2 raised to 2 times jenneetu isheen kun maal ta'a jechuudha. Amma paaworii ishee kana walitti baay'isnaa jechuudha yookaan immoo exponent ishee 2 times 4 gaafa jennu 8 taati over 3 ta'a jechuudha. Amma gaas irratti beeziin keenya asittis lamadha iddoo kanattis lamadha. Kana jechuun lawu isa kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun beezii isaa tokko fudhanneetu paaworii isaa maal goona walitti idaanaa jechuudha yookaan immoo exponent isaa. Kana jechuun 1 over 2 plus 8 over 3 gochuu dandeenya jechuudha. Is equals to jenneetu gaa ishii kana gaafa walitti idaanu hawaaxaa ishii kan lamaaf kan sadii meeqa taati? 6dha. 6 gaafa lamaatiif irru 3 gaa 3 baay'isu tokko jechuun immoo 3 ta'a jechuudha. Ida'uu 6 kana immoo 3dhaatiif gaafa irru meeqa ta'a? 2 ta'a. 2 baay'isu
saddeet gaafa jennu immoo meeqa arganna? 16 arganna jechuudha. Kanaafiyyuu 2 raised to sadii ida'uu 16 gaafa jennu meeqa arganna? 19 hiruu 6 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu ishii kana gaafa salphifnu bifa kanaatiin barreessuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti lawuun lammaffaan immoo jira. Innis raashinaal ekspoonentii keessatti hojiirra ooluu ni danda'a jechuudha. Innis immoo maal jedha? A raised to n divided by A raised to m kan jennu is equals to A raised to n minus m kan jedhu faana maadha? Wal qixadha jedha. Inni kunis egaa raashinaal ekspoonentii keessatti maadha? Ni hojjeta jechuudha seerri kunis. Mee egzaampiliidhaatiin haa ilaallu. Simplify 16 raised to 2 over 5 over 8 raised to 6 over 5 nuun jedhe. Mee jalqaba irratti 16 kanaa fi 8 kanaa bifa wal fakkaatuus ni haa barreessinu. 16 jechuun maal jechuudha? Is equals to 2 raised to 4 jechuudha. Akkasuma immoo 8 jechuun maal jechuudha? 2 raised to 3 jechuudha. Sana booda 16 kana kanaatiin bakkaa buusu, 8 kana immoo kanaatiin bakkaa buusu. Kana jechuun 16 jechuun egaa 2 raised to 4 dha jenneerra. Sana booda paaworii 2 shanaffaa ta'a jechuudha. Divided by 8 jechuun immoo 2 cube dha jedheera. Sana booda ishii kana immoo akkuma jiruttaan barreessaa jechuudha. Sana booda ishii kana lawuu isa sadaffaarra jiru otoon apply godhe asirratti. Kun qixxeetaa meeqa ta'a? 2 raised to 4 times 2 ni 8 taati over 5 taati jechuudha. Divided by ishii kana immoo 2 raised to 3 times 6 gaafa jennu 8 taati divided by 5 ta'a jechuudha. Sana booda gaamma lawuu isa lammaffaa kana fayyadamee maal gochuu danda'a jechuudha. Ishii kana salphisuu hin danda'a jechuudha. Sababiin isaa maaliif? Beeziin keenya wal fakkaataadha. Kunis tuudha waan ta'eedhaati. Sana booda gaashiin kun gaafa salphifnu maal ta'a jechuudha. 2 jenneeti paaworii ishii immoo walirraatii hir'isnaa jechuudha. Kana jechuun 8 over 5 minus 18 over 5 jennee jechuudha. Sana booda ishii kana gaafa walirraatii hir'isnu hawwataan ishii meeqadha? 5. Sana booda 5 divided by 5 1 ita times 8 8 ita minus 5 divided by 5 1 times 8 gaafa jennu immoo 18 ita is equals to 2 raised to 8 minus 18 gaafa jennu negaativa meeqa ta'a? 10 divided by 5 ita jechuudha. Sana booda 10 kana 5 dhaatiin salphisuu ni dandeenya miti. Kana jechuun 2 raised to negative 2 taati jechuudha. Sana booda immoo isa kana irratti immoo otoo definition of negative exponent irratti apply goone qixxeetaa maal ta'a? 1 over 2 raised to 2 taati jechuudha. Sana booda gaashii kana immoo definition of exponent itoo fayyadamnee maal taati? 1 over 4 argannaa jechuudha. Maaliif 2 squarein 4 ta'a waan ta'eef. Sana booda gaashii kana gaafa simplify goonu maal ta'a jechuudha? 1 over 4 ta'a jechuudha. Okay. Mee amma immoo lawuu sadaffaa immoo ilaallu. Lawuun sadaffaan maal jedha? A raised to m the power of n gaafa jedhu is equals to maal goona jennee paaworii isaa walitti baay'isnaa jenne. A raised to m times n goonaa jenne. Inni kuni raashinaal ekspoonentii keessattis ni hojjetaa jechuudha. Mee fakkeenyaatiin haa ilaallu. Example 1 irratti maal jedha? Simplify jedheetu 10 square jedheeti paaworii isaa immoo 3 over 2 kaa'ee jechuudha. Sana booda seera kana gaafa irratti apply goonu qixxeetaa maal ta'a? 10 jenneeti 2 times 3 over 2 ta'a jechuudha. Qixxeeta ishii kana lama kana lamaatiin gaafa salphifnu maal ta'a jechuudha? 10 raised to 3 ta'a jechuudha. Yookaan immoo 10 cube ta'a jechuudha. 10 cube jechuun immoo maalidha? 10 si'a 3 yeroo deddeebinee baay'isnuu jechuudha. Kana jechuun 1,000 argannaa jechuudha. Okay. Mee amma immoo lawuu arfaffaa immoo ilaallu. Lawuu arfaffaa irratti maal jedha? A times B raised to n jechuun A raised to n times B raised to n jechuu ni dandeenya jenneerra. Okay, isa kanas immoo mee example-dhaatiin immoo ilaallu. Example 1 simplify jedheeti kun nuu kenname jira jechuudha expression isa kana. Sana booda lawuu isa kana yennaaf inni asirratti apply goonu himni kun akkamitti irra deebinee barreessuu dandeenya jechuudha. A raised to 1 over 4 jennee iddoo kana 4 keenya jechuudha times 3b raised to 5 over 2 jennee the whole raised to 4 gochuu dandeenya jechuudha bifa kanaatiin. Sana booda iddoo kanatti ishii kana irratti immoo lawuu isa kana otoo apply goona jechuudha. 1 over 4 times 4 ta'a miti. A raised to 1 over 4 times 4 ta'a jechuudha. Times jennee ishii kana immoo otoo deebisnee lawuudhuma isa kana irratti apply goone ishii kana irrattis jechuudha. Kana jechuun 3 irratti 3 raised to 4 times jennee B raised to 5 over 2 raised to 4 jennaa jechuudha bifa kanaati. Sana booda iddoo kanatti kuni afur kana niin balleessa. Sana booda maal tafaa jetti? A tafaa jechuudha. Times jennee 3 raised to 4 jechuun immoo meeqadha? 81. Kana jechuun 3 si'a 4 ofiidhuma isaatiin deddeebinee baay'isuu jechuudha. Times jennee ishee kana irratti immoo otoo lawuu sadaffaa kana apply goone maal taati? B raised to 5 over 2 times 4 jechuudha.
Sana booda is equals to jennee a times 81 times jennee b raised to 5 over 2 times 4 jechuuni. 4 kun otoo lamaatiin salphate meeqa taati? 2 taati. Kana jechuun b raised to 5 times 2 taafaa jechuudha. Sana booda ishii kana jechuun immoo otoon 81 kana jalqaba irratti barreesse 81 jedhee jechuudha. Times a jedhee b'n kun immoo b raised to jennee 5 times 2 immoo meeqa taati? 10 taati jechuudha. Kanaafiyyuu ishii kana gaafa simplify goonu kana argannaa jechuudha. 81 a times b raised to 10 ta'a jechuudha. Okay, mi'ama immoo law shanaffaa immoo ilaallu. Law shanaffaa irratti immoo maal jedha? A over b raised to n is equals to a raised to n over b raised to n ta'a jechuudha. Lawni kunis egaa rational exponent keessatti ni hojjeta jechuudha. Meesa ganas egaa example dhaatiin immoo ilaallu. Example 1 irratti maal jedha? Simplify jedheetu expression kun nu kenname jechuudha. Amma egaa otoo expression kana irratti law shanaffaa kana apply too goone akkam taati? X raised to 2 over 3 ta'eetu iddoo kanatti raised to negative 6 goonaa jechuudha. Maaliif iddoo kanatti bakka lamatti qooduu dandeenya? Isa irra keessaa fi isa jalaatti jennee jechuudha. Exponentii keenya divided by jenneetu y raised to negative 2 kan jedhu kana irrattis immoo raised to negative 6 goonaa jechuudha. Is equals to jenneetu gamma ishii kana irratti immoo otoo law sadaffaa apply goone maal taati? X raised to 2 over 3 times negative 6 ta'a jechuudha. Divided by y raised to negative 1 over 2 times negative 6 ta'a jechuudha. Sana booda ishii kana irra deebinee akkamitti barreessuu dandeenya? X raised to jennee 2 times negative 6 jechuun negative 12 taati. Isheen jalaa immoo tokkotti baay'atte jechuudha. As jala tokko jira waan ta'eef 5 times 1 gaafa jennu immoo 5 ta'a jechuudha. Divided by jennee iddoo kanatti immoo inni kuni y raised to jennee negative 1 times negative 6 gaafa jennu 6 ta'a. Over jennee iddoo kanatti 2 times 1 gaafa jennu immoo 2 taati jechuudha. Sana booda egaa ishii kana bifa kamiitiin irra deebinee barreessuu dandeenya jechuudha. X raised to negative 12 over 5 over jennee 6 over 2 jechuu maal jechuudha? 3 jechuudha miti. Kanaafiyyuu y raised to 3 jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun immoo yoo barbaaddan x raised to negative 12 over 5 times y raised to negative 3 jettanii barreessuu ni dandeessu jechuudha. Example-iwwan kana jechuudha egaa bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Okay, inni kan biraan iddoo kanatti maal jedha? Radical notation is an alternative way of writing an expression with a rational exponent jedha. Asirratti kan inni jechaa jiru maalidha? Rational expressionoota karaa biraa immoo bifa radical notationitiin barreessuun ni danda'ama nu jechaa jira. Kana jechuun fakkeenyaatiif rational exponents kan jennu warreen bifa akkasii qaban jechuudha. A raised to n over m warra ta'e jechuudha. Sana booda gamma isa kana bifa radical notation dhaatiin barreessuudhaatii fi jalqaba law lakkoofsa sadaffaa asirratti apply godhu mee jalqaba irratti jechuudha. Kana jechuun a raised to n raised to 1 over m jennee barreessuu ni dandeenya miti kan. Sana booda amma ishii kana bifa radicalaatiin barreessuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun m's root of a raised to n jechuudha kana jechuun. Kana jechuun radicala jalqaba bifa kanaatiin ni barreeffanna jechuudha. Sana booda ishii kana radicala keenya jalatti barreessina jechuudha. A raised to n jenneetu iddoo kanatti immoo m barreessina jechuudha. Bifa kanaatiin bifa radical notationitiin barreessuun ni danda'ama jechuudha. Yookaan immoo iddoo kanatti or jettanii a raised to n over m kan jedhu kana bifa radicala yookaan immoo radical notation kan biraadhaatiin barreessuun ni danda'ama. Kana jechuun mee jalqaba ishii kana akkasitti barreessu a raised to n over m kan jedhu kana a raised to 1 over m jedhee bifa kanaatiin haa barreessu. Kunii fi kun tokkumadha jechuudha. Asirrattis lawudhuma isa sadaffaarra jedhuun apply godhee jechuudha. Sana booda ishii kana bifa radicalaatiin barreessuun ni danda'ama. Kana jechuun jalqaba irratti mallattoo radicaalii ni barreeffanna jechuudha. Sana booda jalatti a barreessina, asirratti immoo m barreessina jechuudha. M rootidha waan ta'eef. Sana booda paaworii jenneetu iddoo kanatti n kaa'uu dandeenya jechuudha. Kana jechuun n root of a raised to n jechuudha. Kanaafiyyuu rational exponent tokko jechuudha bifa radical notationitiin barreessuun ni danda'ama jechuudha. Yookaan bifa kanaatiin yookaan immoo bifa kanaatiin jechuudha. Meegaa masa kana example dhaatiin immoo ilaallu. Asirratti maal jedhee express in the form of a raised to m over n with being a prime number nuun jedhee asirratti jechuudha. Een keenya garuu maal ta'uu qaba? Asirratti prime number ta'uu qaba nuun jedhe. Kana jechuun lakkoofsa prime number isa xiqqaatti gadi buusne kana jechuudha. Salphaadhumatti. Okay. Amma gaa asirratti
n cube root of 81 jedhamti a irratti kan nu kenname kun jechuudha. Sana booda isa kana bifa radical notationitiin kan ibsame kana jechuudha. Bifa kanaatti akka deebisnu barbaade jechuudha. Amma a irra kan jiru kana toolaalle jechuudha. Iddoo kanatti cube root of 81 jedha. Kana jechuun 81 raised to 1 over 3 jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti maal nuun jedhe with a being a prime number nuun jedhe. Asirratti a'n keenya yookaan immoo 81 kan jennu kun jechuudha prime number ta'uu qabdi nuun jedhe. Kana jechuun 81 kan jettu kana jechuudha bifa prime numberitiin barreessinaa jechuudha. Fakkeenyaatiif 81 jechuun qixxeetaa maal jechuudha 3 raised to 4 jechuudha. Miti amma iddoo kanatti 3 kun maal ta'eera prime numberii ta'eera jechuudha. Amma finne iddoo 81 jedhu kana 3 raised to 4 yaa galchu. 3 raised to 4 jedheetaniini raised to 1 over 3 jedha jechuudha. Sana booda isa kana irratti gaafan law sadaffaa apply godhu jechuudha. Maal ta'a 3 raised to 4 over 3 ta'a jechuudha bifa kanaatiin. Kanaafiyyuu expression isa kana jechuudha bifa kanaatiin barreessineerra jechuudha. A'n keenya immoo maal ta'e prime numberii ta'e jechuudha. Maaliif 3 prime numberidha waan ta'eef jechuudha. Isa biirra jiru kana immoo ilaallu. Fourth root of 32 jedha. Kana jechuun gaafa bifa kanaatiin barreessinu maal ta'a 32 jenneeti raised to 1 over 4 goona jechuudha. Sana booda 32 kun garuu maal miti prime numberii miti. Kanaafiyyuu isa bifa prime numberiitiin barreessuu qabna jechuudha. 32 jechuun immoo maal jechuudha is equals to 2 raised to 5 jechuudha. Sababiin isaa maaliifidha? 2ni primeidhasi evenidhasi waan ta'eedhaatiif jechuudha. Sana booda egaa 32 kan jedhu kana 2 raised to 5 dhaatiin bakka buusnaa jechuudha. 2 raised to 5 kan jedhu sana booda raised to 1 over 4 jennaa jechuudha. Sana booda isa kana irratti immoo law sadaffaa gaafa apply goonu maal taati 2 raised to 5 over 4 taati jechuudha isheen kun. Maaliif exponent isaanii maal godhe jedha walitti baay'isii jedha law sadaffaa irratti jechuudha. Kanaafiyyuu ishii kana jechuun bifa kanaatiin gaafa barreessinu a'n keenya immoo prime numberii ta'e kana taati jechuudha. Okay, mi'amma immoo kan siirra jiru kana immoo isiniif hojjedhu. Maal jedha iddoo kanatti cube root of 25 over cube root of 5 nuun jedhe. Jalqaba irratti isarra keessaa kana qofa akka kanaatti barreessinu, isa jalaas akka kanaatti barreessinu. Isarra keessaa gaafa akkasitti barreessinu maal taati 25 raised to 1 over 3 taati. Divided by isheen jalaas immoo 5 raised to 1 over 3 ta'a jechuudha. Ammas irratti 5 inni kun it is a prime numberii ta'edha. Inni sun rakkinaan qabu. Garuu iddoo kanatti 25 kan jedhu kuni maal miti prime numberii miti jechuudha. Kanaafiyyuu gaamma isa kana irratti otoon law shanaffaa apply godhe. Law shanaffaa. Maaliif iddoo kanatti inni kunii fi inni kuni paaworii wal fakkaatu qabu waan ta'eef exponentii wal fakkaatu qabu waan ta'eef maal gochuu danda'a 25 divided by 5 jedheetaniini sana booda paaworii isaanii immoo tokko fudhadhaa jechuudha 1 over 3. Sana booda 25 divided by 5 gaafa jennu meeqa arganna 5 argan. Sana booda raised to 1 over 3 ta'a jechuudha. Amma asirratti 5 inni kuni prime numberii ta'eera. Sana kanaafiyyuu gaamma bifa kanaatiin barreessineerraa jechuudha. A'n keenya maal ta'e prime numberii ta'e jechuudha. Okay, amma immoo isa diirra jiru kana immoo isiniif hojjedhume. Diirra kan jiru kun maal jedha? 5th root of 40 divided by 5th root of 5 nuun jedhe asirratti immoo jechuudha. Jalqaba isarra keessaaf isa jala bifa kanaatiin haa barreessu. Kana jechuun inni irra keessaa kuni maal ta'a 40 raised to 1 over 3 ta'a jechuudha. Divided by 5 raised to 1 over 3 ta'a jechuudha. Sana booda gaamma asirratti kuni exponentiin isaanii wal fakkaatan yookaan immoo paaworiin isaanii 1 over 3 1 over 3 dha jechuudha. Kanaafiyyuu otoon law isa shanaffaa asirratti apply godhe maal ta'a 40 divided by 5 raised to 1 over 3 ta'a jechuudha. Paaworii isaanii tokko fudhannee jechuudha. Sana booda 40 kana 5tti gaafa jirru meeqa taati 8 taati raised to 1 over 3 ta'a jechuudha amma asirratti. Garuu iddoo kanattis 8 kun maal miti prime numberii miti. Kanaafiyyuu 8 kana bifa prime numberiitiin barreessuun nurra jiraata jechuudha. 8 jechuun immoo maal jechuudha is equals to 8 cube jechuudha. Kana jechuun 2 si'a 3 ofiisaa irra deddeebine yoo baay'isne jechuudha 8 arganna waan ta'eef. Sana booda egaa 8 kana 2 cube dhaatiin bakka buusu. Kana jechuun 2 cube jedheetaniini raised to 1 over 3 ta'a jechuudha. Isa kana irratti immoo egaa law isa sadaffaa irra jiru gaafa apply gootanii 3 kun 3 kana balleesseetu qixxeeta 2 argannaa jechuudha. Kanaafiyyuu inni diirra jiru kuni qixxeeta 2dha jettanii barreessuun ni danda'ama jechuudha. Okay, amma immoo mee irra kan jiru kana immoo isiniif hojjedhu. Gaaffiidhuma ammaatti fufee kan jiru jechuudha. Maal jedha iddoo kanatti 4th root of 27 raised to 6 jedha. Jalqaba irratti akkamitti barreessina? A raised to m over n kan jedhutti sana booda n keenya immoo maal ta'uu qaba jedheera? Prime numberii ta'uu qaba jedheera. Jalqaba gaamma ishii kana
bifa kanaatiin haa barreessu. Ishee keessaa qofa jechuudha. Kana jechuun 27 raised to 1 over 4 ta'a jechuudha. Sana booda inni alaa akkuma jirutti jiraate jechuudha iddoo kanatti. Sana booda isa kana irratti immoo toon la'uu sadaffaa apply godhee maal ta'a 27 raised to 6 over 4 ta'a jechuudha. Sana booda otoon ishii kana immoo salphisee qixxee ta'a meeqa taati 27 raised to ishii kana lamaatiin gaafa salphifnu 3 taati, ishii kanas lamaatiin gaafa salphifnu 2 taati jechuudha. Garuu ammayyuu immoo maal iddoo kanatti 27 kuni prime numberii miti. Kanaafiyyuu 27 kana bifa prime numberiitiin barreessuun irra jiraata jechuudha. Isas immoo maal gochuu dandeessinaa 3 cube jechuun maal jechuudha? Is equals to 27 jechuudha. Kanaafiyyuu 27 kana 3 cubeidhaatiin bakka buusaa jechuudha. Kana jechuun 3 cube jedheetaniini paaworii isaa immoo 3 over 2 goonaa jechuudha. Sana booda isa kana irratti gaafan la'uu sadaffaa apply godhu qixxeetaa maal ta'a jechuudha. Amma kuni 3 raised to 9 over 2 argannaa jechuudha. Amma gaas irratti ilaala bifa kanaatiin barreessineerra een keenya immoo prime numberii ta'eera jechuudha. Isa f irra jiru kana immoo ofii keessanii hojjedha. Isa g irra jiru siniif hojjedhaan. Asirratti maadha kuni isheen kun bifa kanaatiin jirti. Raadikaaladha jechuudha. Inni jalqabaa maal jedhee raadikaala 1 over 1 million nuun jedhe. Sana booda iddoo kanatti immoo dabalee jechuudha. Cube root of jedheeti isa ammaa keessa galchee jechuudha. Mee jalqaba irratti ishee keessaa kana bifa a raised to m over n dhaatiin haa barreessu. Kana jechuun inni alaa akkuma jirutti haa jiraatuuti jechuudha bifa kanaatiin. N cube rootiin keenya jechuudha. Sana booda ishii kana jechuun maal jechuudha? 1 over jenneeti. Ishii kana jechuun 1 million akkuma jirutti haa barreessuuti. 1 million. Iddoo kanatti 0 ja'a qabna waan ta'eef. Sana booda raised to maali jenna jechuudha. Amma ishii kana raadikaala kana naatiraatti barreessu 1 over 2 taati jechuudha iddoo kanatti. Okay. Sana booda immoo cube root kanas immoo bifa kanaatiin haa barreessu. Kana jechuun qixxee ta'a jennee maal jechuu dandeenya jechuudha. Amma 1 over 1 million raised to 1 over 2 inni kun isa jalqaba ture. Amma immoo raised to 1 over 3 goonaa jechuudha. Sana booda gaamma isa kanarratti la'uu sadaffaa gaafa apply goonu maal ta'a? Is equals to jennee 1 over 1 million raised to maali ta'a jechuudha? 1 over 6 ta'a jechuudha. Maaliif 1 over 2 times 1 over 2 ta'a waan ta'eedhaatiif. Sana booda asirratti 1 million jechuun maal jechuudha? 1 million is equals to maalitiin bakka bu'a? 10 raised to 6 dhaatiin bakka bu'aa jechuudha. Sana booda 1 million ishee jettu kana 10 raised to 6 dhaatiin bakka buusu. Kana jechuun qixxee ta'a maal ta'a? 1 over 10 raised to 6 ta'a jechuudha. Sana booda the whole raised to 6 ta'a jechuudha. Sana booda amma immoo isa kana la'uu ja'affaa irra kan jiru sana irratti apply godhe bifa kanaatiin haa barreessu irra deebi'ee jechuudha. 1 raised to 1 over 6 divided by 10 raised to 6 jedheetaniini raised to 6 godhaa jechuudha bifa kanaatiin. Sana booda 1 raised to 1 over 6 jechuun qixxee ta'a meeqa ta'a? Tokkuma ta'a. Is equals to 1 ta'a jechuudha. Divided by ishii kana irratti immoo dhufnee gaafa la'uu sadaffaa apply goonu 6 times 1 over 6 taati. Sana booda 6 gaafa balleessu maal qofa tafa? 10 qofa tafti jechuudha. Sanaafiyyuu ishee kana bifa kanaatti salphisuun ni danda'ama jechuudha. Ishee jiirra jirtu kanaa jechuudha. Gaaffileewwan akka kanaattis ni kennaman jechuudha. Bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Mee amma immoo irrational exponents kan jedhu immoo haa ilaallu. Irrational number kan jennu bifa a over b dhaatiin barreeffamuu kan hin dandeenye jechuudha miti. Irrational number gaafa jennu jechuudha. Irrational exponent gaafa jennu immoo exponentiin keenya lakkoofsota bifa a over b dhaatiin barreeffamuu hin dandeenye yeroo ta'an jechuudha. Salphaadhumatti hima fakkeenyaaf irrational number kan jennu warreen akka root 2, root 3, root 4, root 5 warreen jedhaman jechuudha. Warreen akka pi, warreen akka e isaan kuni maadha? Irrational number jedhamu jechuudha. Asirratti maal jedha? The expressions like 3 raised to root 2, 2 raised to 2 times root 2, 5 raised to pi are powers with irrational exponent jedhamu jechuudha isaan kun. Expressionii wayii bifa kanaatiin yoo nu kenname irrational exponentidha jechuudha isaan kun. Poweriin keenya yookaan immoo exponentiin keenya irrational numberidha jechuudha karaa biraatiin. Isaan kun immoo asirratti in general if we define a raised to x asirratti a raised to x kan jedhamu yoo jiraate jechuudha and b is an irrational number yoo ta'e then a raised to b kan jennu jechuudha. Asirratti gama maal jenna? b kun it is irrational number jechuun bifa kanneen akka root 2, root pi, root 3, root 5 warreen jedhaman jechuudha.
gatiin b keenya jechuudha, valuun b keenya. Yoo ta'e then a raised to b is a real number that a raised to x approaches when x gets closer and closer to b yeroo ta'udha jedha. Kana jechuun iddoo kanatti a raised to b kuni real number nuu kenna. Innis immoo kan inni ta'u yeroo kamidha? A raised to x keessatti gatiin x keenya gaafa eenyutti hiiqaa deemudha? Value b keenyaatti hiiqaa deemudha jechuudha. Closer and closer to what? B. B immoo maal jedhama? Irrational number dha jennee irraa waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraani the laws of exponents discussed for integral and rational exponents. Lawwan nuti yookaan immoo seeronni nuti integraalidhaatii fi rational exponentidhaatiif laalle jechuudha continue to hold true for irrational exponents. Irrational exponent keessatti illee ni hojjetu jechuudha. Lawwan shanan sun jechuudha yookaan immoo seerawwan shan kan dura laalle jechuudha. Integral exponent fi rational exponent keessatti jechuudha. Mee law sana immoo jechuudha yookaan immoo seerotawwan sana immoo tokko tokkotiin immoo haalaallu irrational exponent keessatti jechuudha. Lawwan kan tu jenne a raised to m times a raised to n is equals to a raised to m plus n dha jenneeti integral exponent fi rational exponent keessatti ilaalle ture. Irrational exponent keessatti seerri kun maadha ni hojjeta jechuudha. Meesa kana immoo example dhaatti immoo ilaallu. Example 1 simplify each of the following nun jedha. A irra kan jiru maal jedha? 2 raised to square root of 3 times 2 square root of 3 nun jedhe asirratti jechuudha. Amma lawwaanii kana otoo as finnes irratti apply goone iddoo kanatti beeziin keenya tuudha asittis tuudha. Beeziin keenya maal jechuudha? Wal fakkaataadha jechuudha. Kana jechuun beezii isaa tokko fudhannee jechuudha. Exponentii isaa immoo walitti ida'uun ni danda'ama jechuudha. Kana jechuun root 3 plus root 3 jennee jechuudha. Qixxeetaa meeqa ta'a kuni? 2 raised to 2 times root 3 ta'a jechuudha. Maaliif root 3 fi root 3 wal fakkaataadha waan ta'eef koefficientii isaanii walitti ida'ana jechuudha. Asirratti koefficientii isa kanaa tokkodha. Kan isa kanaa immoo tokkodha waan ta'eef sana booda walitti ida'anu meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu gaa ishii kana expressionii kana jechuudha gaafa salphifnu bifa kanaatiin kaa'uun ni danda'ama jechuudha. Biirra kan jiru kana immoo ilaallu. Square root of 3 raised to square root of 2 times square root of 3 raised to square root of 8 jedha asirratti. Asirratti akkuma argitan kana beeziin keenya wal fakkaataadha. Square root of 3 square root of 3 jedha jechuudha. Sana booda otoo law waanii kana asirratti finne apply goone jechuudha. Beezii isaanii tokko fudhanneeti square root of 3 kan jedhu kana jechuudha. Exponent isaa maal goona? Walitti idaanaa jechuudha. Kana jechuun square root of 2 plus square root of 8 jennee jechuudha. Sana booda isaan kun lamaan walitti idaamu yoo ta'e walitti idaana, walitti ni idaame walitti immoo walitti ni idaanu akkasumatti keenya jechuudha. Garuu ammas irratti square root of 8 kan jedhu kana salphisuun ni danda'ama bifa kanaatiin jechuudha. Square root of 8 jechuun qixxeetaa maal jechuudha? 4 times 2 jechuudha miti 8 jechuun. Kanaaf iyyuu square root of 4 times 2 ta'a jechuudha. Kana jechuun akkamitti gargar qooduu dandeenya? Square root of 4 times jenneeti square root of 2 jennee gargar qooduu ni danda'ama. Kana jechuun qixxeetaa square root of 4 jechuun 2 taati times square root of 2 jechuun immoo square root of 2 dhuma ta'a jechuudha bifa kanaatiin. Kanaaf iyyuu square root of 8 kan jedhu kana 2 times square root of 2 dhaatiin bakka buusuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun square root of 3 raised to square root of 2 plus 2 times square root of 2 jennee jechuudha bifa kanaatiin. Sana booda gaammas irratti square root of 2 kunii fi square root of 2 kun wal fakkaata. Kana jechuun walitti ida'uun ni danda'ama jechuudha. Yeroo sana maal goona? Koefficientii isaanii walitti idaanaa jechuudha. Is equals to jenneeti square root of 3 raised to jenneeti koefficientiin kana tokkodha kan kanaan immoo 2. Yeroo walitti idaanu 3 ta'a jechuudha. Sana booda square root of 2 immoo tokko fudhannaa jechuudha. Sana booda maal ta'e jechuudha? Square root of 3 raised to 3 times square root of 2 ta'a jechuudha. By the way, isa kana jechuun akkamitti walitti idaate yoo jettanii fakkeenyaatiif x plus 3x gaafa jedhu asirratti amma x kuni x dha kunis immoo 3x dha. Lamaan isaanii iyyuu maal of biraatii qabu? X of biraatii qabu. Otoo fakkeenyaatiif x kana alatti baasee jechuudha. Asitti maal tafa? 1 tafa. Maaliif 1 times x gaafa jennu x akka ta'utti jechuudha. Iddoo kanatti 1 tafa plus iddoo kanatti meeqa tafa? 3 tafa jechuudha. Kanaaf iyyuu 1 plus 3 ni 4 ta'a. Times x gaafa jennu immoo 4x ta'a jechuudha. Egaa akkuma asirratti x plus 3x kuni 4x ta'ee root 2 plus 2 times root 2 kun immoo 3 times root 2 ta'a jechuudha. Kana jechuun akkuma isa kanaatti hojjennaa jechuudha. Fakkeenyaatiif root 2 plus
2 times square root of 2 dha miti asirratti kan nuti qabnu jechuudha. Kana jechuun qixxeetaa jennee iddoo kana keessa biqiltoonni maaltu jira? Tokkotu jira. Sana booda otoo ruutti 2 kana common factor isaanii fudhadhee jechuudha. Sana booda iddoo kanatti kan hafu maalidha? 1 dha. Iddoo kanatti immoo kan hafu maalidha? 2 dha jechuudha. Times square root of 2 ta'a jechuudha. Sana booda square root of 2 times 1 gaafa jennu square root of 2 ta'a jechuudha. 2 times square root of 2 immoo 2 times square root of 2 ta'a jechuudha. Sana booda ishii kana gaafa salphisnu 1 plus 2 jechuun 3 taati times square root of 2 ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin ida'amee kan dhufu isinitti agarsiisuudhaaf. Okay, inni kan biraan immoo law lammaffaarra kan jiru a raised to n over a raised to m is equals to a raised to n minus m kan jenne jechuudha. Integral exponent fi rational exponent keessatti irrational exponent keessattis ni hojjeta jechuudha. Mee fakkeenyaatiin ilaallu. Simplify each of the following nuun jedhee asirratti jechuudha. A irra kan jiru maaltu nu kenname 3 raised to square root of 2 times 9 square root of 8 over 27 square root of 18 nu kenname asirratti jechuudha. Sana booda law lammaffaa kan asirratti apply gochuudhaatii fi mee jalqaba irratti 9 kanaa fi 27 kan jedhu kana in terms of 3 dhaatinaa barreessu jalqaba irratti jechuudha. Kana jechuun 9 jechuun maal jechuudha? Is equals to 3 square jechuudha. 27 jechuun immoo maal jechuudha? 3 cube jechuudha. Sana booda bakka 9 fi bakka 27 kana isaan kana lamaaniin bakka buusu. Kana jechuun qixxeeta 3 raised to 2 times jenneeti 9 jechuun immoo maal jenneera? 3 square dhaadheera. Times jedhetanii iddoo kanatti square root of 80 ta'a jechuudha akka poweritti. Divided by 27 jechuun immoo 3 cube dhaadheera. Sana booda raised jedhetaniin square root of 18 taasisaa jechuudha. Qixxeetaa maal ta'a kun asirratti 3 raised to square root of 2 times iddoo kanatti immoo 3 square times raised to 8 gaafa jennu gaafa law isa sadaffaarra jiru irratti apply goonu jechuudha. 2 times maali taate jechuudha? Square root of 80 taati jechuudha. Kana jechuun 3 raised to 2 root 80 argannaa jechuudha. Divided by jennee iddoo kanatti immoo ishii kanatti immoo law isa sadaffaarra jiru gaafa irratti apply goonu qixxeetaa maal nuu kenna? 3 raised to 3 times square root of 18 nuu kennaa jechuudha. Sana booda ishii kana irratti immoo otoon law isa jalqabaa kana yookaan immoo law waan kana otoon asirratti apply godhe. Kana jechuun 3 raised to root 2 times 3 raised to 2 times root 8 kan jedhu kana otoon apply godhe jechuudha. Maal ta'a? 3 raised to square root of 2 plus 2 times square root of 80 ta'a jechuudha. Divided by isheen jalaa kun immoo maal taati? 3 raised to 3 times square root of 18 taati jechuudha. Sana booda sila iddoo kanatti maal jennee ture? Root 8 jechuun it is 2 times root 2 dha jenneerra. Kanaafiyyuu 2 times root 8 jechuun immoo qixxeetaa maal ta'a jechuudha? 2 times jenneetu 2 square root of 2 ta'a jechuudha. 2 times root 2 kuni root 8 ishee jenne sasilatti finne jechuudha. Kanaafiyyuu ishii kana jechuun qixxeetaa maal taati jechuudha? 2 times 2 ni 4 taati square root of 2 ta'a jechuudha. Okay. Sana booda ishii kana gaafan 4 times square root of 2 kana fidee iddoo kana yeroon galchu jechuudha. Iddoo kanatti sana booda maal ta'a jechuudha? Inni irra keessaa kuni square root of 2 plus ishii kana jechuun maal jenneerra? 4 times square root of 2 taati jechuudha. Is equals to akkuma sila iddoo kanatti ida'ane kanatti jechuudha. Kana gaafa walitti ida'anu maal ta'a? 5 times square root of 2 argannaa jechuudha iddoo kanatti. Kana jechuun 3 raised to maali ta'a jechuudha? Amma 5 square root of 2 ta'a jechuudha iddoo kanatti. Sana booda divided by jenneetu amma immoo iddoo kanatti square root of 18 kan jedhu kanas immoo irra deebinee haa barreessinuuti mee iddoo kanatti square root of 18 kan jedhu kan. 18 jechuun maal jechuudha? This is square root of 2 times 9 jechuudha. Maaliif 18 jechuun 2 baay'isuu 9 jechuudha waan ta'eef. Sana booda ishii kana bifa kamiitiin barreessuu dandeenya? Square root of 2 times square root of 9 jennee barreessuu ni danda'a. Kana jechuun square root of 2 ni akkuma jirutti jira. Square root of 9 immoo meeqadha? 3 dha. Times square root of 2 argannaa jechuudha iddoo kanatti. Kana jechuun square root of 18 jechuun 3 times square root of 2 ta'a jechuudha. Sana booda times 3 gaafa jennu immoo qixxeetaa meeqa ta'a jechuudha? Isheen kuni 3 raised to 3 times 3 gaafa jennu 9 taati times square root of 2 taati jechuudha iddoo kanatti. Amma gaa sana booda law lammaffaa kanaaf inni asirratti apply gochuu dandeenya jechuudha miilan. Maaliif kunis 3dha kunis 3dha waan ta'eef. Sana booda
beezii isaanii tokko fudhanneetu maal goona paaworii isaanii immoo walirraatii hir'isnaa jechuudha. Kana jechuun 3 raised to 5 root 2 minus 9 root 2 ta'a jechuudha. Sana booda 5 root 2 minus 9 root 2 gaafa jennu immoo meeqa arganna 3 raised to negative 4 root 2 arganna jechuudha. Maaliif coefficient isaa qofa walirraatii hir'isna waan ta'eef asirratti root 2 fi root 2 wal fakkaata waan ta'eef. Sana booda 5 minus 9 gaafa jennu negative 4 ta'a. Kanaaf iyyuu ishii kana gaafa salphisnu qixxeetaa meeqa ta'a jechuudha. 3 raised to negative 4 times root 2 ta'a jechuudha. Gaafa salphisnu jechuudha isa expressionii kana. Mee amma immoo law sadaffaarra kan jiru immoo alaala. Law sadaffaarratti maal jedhaa? A raised to m raised to n is equals to a raised to m times n ta'a jedha asirratti. Exponent isaanii maal goona jedha? Walitti baay'isnaa jechuudha. Mee isa kana example dhaatiin himaa ilaallu. Simplify each of the following jedha asirratti. A irra kan jiru 5 raised to root 2 raised to 2 nuun jedhe asirratti jechuudha. Sana booda law kana to apply irratti gooni maal jechuudha? Exponent isa walitti baay'isnaa jechuudha. Kana jechuun immoo 5 raised to root 2 times 2 goonaa jechuudha. Inni immoo maal ta'a? 2 root 2 taatii jechuudha salphaadhumatti. Biirra kan jiru kana immoo hojjennu. Biirra kan jiru maal jedha? Cube root of 3 raised to negative 2 nuun jedhe. Jalqaba irratti cube root of 8 kan jedhu kana mee bifa kanaatiin haa barreessinu. A raised to 1 over n dhaatiin jechuudha. Kana jechuun is equals to jenneeti 8 raised to 1 over 3 ta'a jechuudha. Sana booda raised to negative 2 goona jechuudha. Sana booda ishii kana irratti gaafa law kana apply goonu qixxeetaa maal ta'a? 8 raised to negative 2 over 3 ta'a jechuudha. Maaliif exponentota keenya walitti baay'isna waan ta'eef jechuudha. 1 over 3 times negative 2 naa goonu negative 2 over 3 ta'a jechuudha. Sana booda immoo mee 8 kana bifa kanaatiin haa barreessinu. 8 jechuun maal jechuudha? 2 cube jechuudha. Sana booda bakka 8 kana 2 cube fidee as keessaa galchu. Kana jechuun 2 cube raised to negative 2 over 3 ta'a jechuudha. Sana booda ammas lawdhuma kana fidee naan asirratti apply godhu kun qixxeetaa maal ta'a? 2 raised to 3 times negative 2 over 3 ta'a jechuudha. Sana booda 3 kun 3 kana gaafa balleessu maal taati isheen kun 2 raised to negative 2 ta'a jechuudha. Sana booda isuma kana irratti immoo gaafa negative exponent gaafa asirratti apply gootanii maal ta'a? 1 over 2 raised to 2 ta'a jechuudha. Sana booda 1 over 2 raised to 2 jechuun qixxeetaa maal jechuudha? 1 over 4 dha jechuudha. Kanaaf iyyuu ishii kana gaafa simplify gootanii ishii kana arganna jechuudha. Law kana asirratti apply gootanii jechuudha. Okay, inni kan biraani law arfaffaarra jiru immoo ilaallu. A times b raised to n is equals to a raised to n times b raised to n gochuu dandeenya jenneeti ilaallee ture. Rational exponent fi integral exponent jechuudha. Seerri kuni irrational exponent keessattis ni hojjeta jechuudha. Mee fakkeenyaatiin haa ilaallu. Simplify jedheeti kun nu kenname 2 times a raised to root 2 jedhee jechuudha. Sana booda bifa kanaatti gargar qooduu dandeenya jechuudha. Kana jechuun is equals to jennee 2 raised to root 2 times jennee immoo a raised to root 2 jennee qooduun ni danda'ama jechuudha. Okay, inni kan biraani law shanaffaarra kan jiru immoo otoo ilaalli jechuudha. Law shanaffaarratti maal jedha ture? A over b raised to n is equals to a raised to n over b raised to n dha jenneeti ilaallee ture jechuudha. Mee isa kanas immoo example dhaatiin immoo ilaallu. Asirratti simplify jedheetu expressioniin kun nuu kennameera jechuudha. Otoo law kana expressionii kana irratti apply hin godhini mee ishee jala jirtu kana bifa kanaatiin barreessu. A raised to 1 over n jedheeti jechuudha. Sana booda kana jechuun qixxeetaa maal ta'a jechuudha? Amma square root of 3 divided by 4 raised to 1 over 3 ta'atii jechuudha. Sana booda raised to root 5 ta'a jechuudha. Sana booda erga bifa kanaatiin barreessinii booda law isa kana mafinne asirratti apply haa goonu. Kana jechuun isa kanaaf kophaatti isa jalaatiif kophaatti jechuudha power isa kana yookaan immoo exponent isa kana jechuudha. Kana jechuun square root of 3 raised to square root of 5 ta'a jechuudha. Irra keessa divided by 4 jenneetu raised to 1 over 3 jennee raised to root 5 ta'a jechuudha. Is equals to jenneetu square root of 3 raised to 5 divided by jenneetu ishii kana jechuun immoo maal taati? Raw sadaffaa gaafa asirratti apply goonu jechuudha. Maal taati? 4 raised to root 5 divided by 3 taati jechuudha. Ishii kana immoo bifa kanaatiin simplify gochuu ni dandeessu jechuudha.
lau isa kanarratti gaafa apply gootanii kana arganna jechuudha salphaadhumatti. Egaa viidiyoo kanarratti qabadhee kanan isiniif dhiyaadhe kana fakkaata ture jechuudha. Viidiyoo keenya paartii itti aanu irratti immoo paartii sadaffaa logarithms kan jedhu kan walitiin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa warri YouTube chaanaalii keenyaatiif haara taatan subscribe gochuudhaatiin maatii ta'an isiniin jedha. Akkasuma immoo warri tolee irratti barachaa jirtan immoo like share gochuudhaatiin barattoota immoo hedduu bira akka ga'u nu deeggaraa nu cina dhaabbadhaan isiniin jedha. Egaa haga viidiyoo itti aanu irratti wal arginutti nagaan Waaqayyo isin faana ta'u isiniin jecha galatooma nagaatti.